Kun reediyoo Afuura Biyyaati. Reediyoon Afuura Biyyaa karaa marsaa intarneetaa sayfana balbal.com torbanitti al tokko afaan Amaaraatiif afaan Oromootiin Afuura Biyyaa kan quba sin qabsiistu madda odeeffannooti. Kun reediyoo Afuura Biyyaati. Harka fuunee attam jirtuu jaalatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoo Afuura Biyyaa. Barri 2013 eega seenee torban tokko yoo darbeeyyuu kun waggaa haaraa kanaaf sagantaa keenya jalqabaa waan ta'eef bakka ittiin isin ga'e barri haaraan kun kan milkii hatoo jechuudhaan sagantaa keenya har'aa jalqabna. Sagantaan keenya guyyaa har'aa ijoo dubbii lamarratti kan xiyyeeffatedha. Akkuma beektan amajjiin tokko guyyaa waraana adda bilisummaa Oromoo jedhamuudhaan Oromoota mara biratti kabajama. Sirna kabajaa guyyaa woboo isa alanaa Oromootni biyya ambaa garagaraa keessa jiraatan sirna ho'aatiin kabajaa jiru. Reediyoon Afuura Biyyaa sirna kabaja ayyaana kanaa isa Kalgaree Kanaadaa irratti argamtee qopheessitoota ayyaanichaa keessaatii nama tokko haasofsiisteetti jalqaba qophii keenya irratti isinii dhiyeessina. Ittaansuudhaanis Waldaan Qorannoo Oromoo yookaanis OSAN waldaa hawaasa Oromoo Washington DC'f waldaa wal gargaarsa dargaggoota Oromoo waliitiin wal ta'uudhaan jimaata amajjii 25 yookaanis Jaanuwaarii 25 bara 2013 hiriira nagaa tokko Washington DC keessatti adeemsisuudhaaf qophiirra jira. Qophii hiriira nagaa kana ilaalchisee immoo pirezidaantii OSA kan ta'an Dr. Moosisaa Hagaa waliitiin gaaffiif deebii gooneerraa wal dura duubaan isinii dhiyeessina. Egaa hamma xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeeraa gara sagantaa keenya isa jalqabaatti kanaan ceena. Ini masano dia, Bujan sadi jabada ane nafuna fini, Bujan ilman tala jaba ane nafuna fini, Bujan sabale jaba ane nafuna fini, Bujan cinnatis jaba ane nafuna fini. Bobba jaldo wallole boira garan gununa, Bobba gala wallole hogana garan gununa, Lammi waliga cenati waldabe, Ayu Oromo garan gununa, Shanalo bona, Kija shanam bareda giya, Ura toko ilman, Boran ilmana derran giya, Lalu wari sare sagali, Karra jufan jerjeru, Wari dubro sagali, Boye tuman jerjeru, Wari hayu sagali, Kabe kansani sagaltami sagali, Herigale jerjeru, Gana gadon deitsani, Gowa uman be nebiya orman geitsani. Oromoonni biyya Kanaadaa magaalaa Kalgareef naannoo ishee jiraatan guyyaa waraana bilisummaa Oromoo yookaanis woboo amajjii tokko bara 2013 sirna ho'aatiin kabajaniiru. Bara 1980 irraa eegalee dirree qabsoo woboon keessa qubateef guutummaa addunyaa bakka Oromoon jiru hundumaa keessatti ganna 33 darbaniif kabajamaa kan as ga'e guyyaan woboo waggaatti baddaaf gammoojjii Oromiyaa dirree qabsoo woboon keessa socho'u hundumaa keessatti akkasumas guutummaa addunyaa Oromoo mara biratti sirna addaatiin kabajama. Guyyaan woboo kabajuun maaliif barbaachise? Seenaa guyyaa kanaa eessarraa eegala? Gaaffilee jedhaniif deebii kan arganne seenaa woboo guyyaa kana himamerraati. Haaluma kana ilaalchisee Obbo Hundee Abubakariif Obbo Mitikuu Baayisaa guyyaa woboo biyya Kanaadaa magaalaa Kalgarii keessatti qophaa'e irratti haasawaa godhameef ibsa darbeerraatii kan hubanne qabxiilee tarreeffaman keessaa ijoo dubbii funaanuudhaan maalummaa guyyaa woboo gabaasnee dhaggeeffattoota keenyaaf dhiyeessina. Dirree qabsoo keessatti woboon guyyaa kana akkamiin kabaja? Woboon bakka bakka walitti dhufaa qabsaa'ota Oromoo bilisummaa Oromoof aarsaa ta'an yaadataa maqaa isaanii kaasuudhaan faarsaa gootummaaf wareegama gootota Oromoo wal yaadachiisa. Faaruu geerarsaaf weedduu adda addaa weeddisa. Tapha ispoortii fuuldurgommii kan akka kubbaa miilaa, fiigicha yookaanis dorgaan dorgee, wal'aansoo, futaalchoo, walaloo gaaffiif deebii adda addaa akkasumas aggaammiin qawweellee sirna ayyaana kanaa keessaa isa tokko.
Hawwisoon adda bilisummaa Oromoo bara baraan ayyaana kanaaf akka gaariitti qophaa'ee dhiyaachuudhaan waboof uummata naannoo isaatii bohaarsa. Waggaa haarawaa akkasiin simachuuf guyyaa waboo kabajuun abaa'oof aadaa bara dheeraa ta'uurra darbee aadaan kun amma aadaa Oromoo mara ta'uudhaan kabajamaa jira. Waboon guyyaa kana dhaamsa bara haarawaa hooggana irraatii darbu caqasuudhaan fuulduraaf of qopheessa. Karoora haarawaan sochoofis hidhannoo isaa guyyaan itti jabeeffatudha. Guyyaan woboo inni baranaa sirna darberraatii maaltu adda isa taasisee gaaffii jedhuuf deebii nuti arganne yeroo Oromoon amma keessa jiru kun yeroo akkamiiti yeroo kana xiinxaluun gaaffii kanaaf deebii gaarii nu argachiisaa kan jedhu ture. Wayitii ammaa wayitii Oromoon dachiisaa irratti buqqee ari'atamaa jiru. Jarreen Oromoo kunuuneffatan isaanirra darbee dachii Oromoo Chaayinaa, Hindii, Saawud Arabiyaa, Jibuutiif biyyootan kan biraattis biyya Oromoo biyya abbaa hin qabne taasisuudhaan yeroo isaan gurgurachaa jiran. Yeroon kun yeroo wayyaanee lafa qotee bulaa Oromoo xaa'oof lafa summeessuun qooddii gogaa taasiftee midhaan biqilchuu yeroo itti dadhabedha. Yeroon kun yeroo eegumsi uummata naannoo akka dagatamu taasifame bosonni Oromiyaa yeroo inni manca'aa jirudha. Yeroon kun yeroo wayyaaneen lageen Oromiyaa summii warshaa keessaa bahuun summeessite namaaf beelada fixaa jirtu ta'uurra darbee waan irra deddeebi'amee himamedha. Yeroon kun yeroo manneetiin hidhaa wayyaanee Oromoof qopheessitee Oromootni guutanii dhiiphachuu isaarraatiin bajetni haarawaan kan biraa ijaaruuf yeroo itti gaafatamaa jirudha. Yeroon kun yeroo Oromoonni mirga amantii sarbamanii mana hidhaatti guramaa jiranidha. Haala kana xiinxalaa ayyaana kana kan kabajatan Oromootni biyya Kanaadaa magaalaa Kaalgarii yeroo kamiyyuu caalaa sirna ho'aaf qophii adda addaatiin guyyaa kanaaf qophiiwwan haala miidhagaa ta'een kabajataniiru. Geerarsa caalaa carcariin kan eegale sirni ayyaana kanaa eebba maanguddootiin banamee haasawaa itti gaafatamtootni abaa'oo kutaa Kanaadaa obbo Hundee Abubakariif kan koonyaa Kaalgarii obbo Mitikuu Baayisaa seenaan kabaja guyyaa woboo dhiyeessaniin banameera. Hawwisoon dargaggoof shamarran Oromoo magaalaa Kaalgarii qophaa'e diraamaa faarulee qabsoo adda addaaf walaloon dhiyaataniiru. Wallistuu Oromoo beekamtuu kan taate aartist Saaliyaa Saamii sirboota woboo faarsanii dhiyeessuudhaan diraamaa qindaa'e keessattis qooda fudhachuudhaan galgala aadaa Oromoo magaalaa Kaalgarii guyyaa woboo ilaalchisuudhaan qophaa'e keessatti qooda guddaa taphatteef uummata biraa simannaa argatteetti. Dubartootni Oromoo magaalaa Kaalgarii miidhagina ayyaana kanaaf qooda olaanaa raawwatan si'a ta'u nyaata qopheessuudhaan keessummoota dhiyoof fagoo irraatii dhufan maaddii guutuudhaan simataniiru. Dhaggeeffattoota keenya sirna kabaja ayyaana guyyaa woboo magaalaa Kaalgarii Kanaadaatti qophaa'e irratti haasaaf deebii obbo Mitikuu wajjin goone kanatti aansinee isinii dhiyeessina. Obbo Mitikuu Baayisaa itti gaafatamaa koonyaa Kaalgarii adda bilisummaa Oromoof guyyaan waraana bilisummaa Oromoo amajjii tokko bakka hedduutti kabajamaa jira. Ayyaana kana kabajuun maaliif akka barbaachise gabaabsitee nuuf himuu dandeessu? Ayyee jaala kiyya galatoome obbo Israa'el na gaafachuu keetiifi guyyaan kun bakka hundaatti kabajama. Oromoo keessatti guddoo beekama amma. Keessatti waraana bilisummaa Oromoo biratti jechuudha. Ammas nutis koonyaa Kaalgariitti yookiis magaalaa Kaalgarii jechuudha. Koonyaan keenya kun kan itti yaamamus magaaluma kana. Kanarraa kana kabajnuuf sababni isaa ayyaana dachaati. Guyyaa waraana bilisummaa Oromoo akkasumas bara haaraadha. Kanas kabajuun kan barbaachiseef guyyaan kun guyyaa waraana bilisummaa Oromoo ta'ee baroota 32ffaadhaaf kan kabajamu waan ta'eef asitti kabajuu jirra. Bara 80rraa ka'ee aga ammaa kabajamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo akkatti kabaju akka qaba. Nutis biyya kanatti akkatti kabajnu akkuma waraanni bilisummaa Oromoo sun kabajutti wallee waraana bilisummaa Oromoodha. Akkasumas walleelee dhimma qabsoo wal qabatan faaruu garagaraa awusoo qopheessinee asitti dhiyeessuudhaanii jechuudha. Sababni har'a guyyaa woboodhaa kabajamuuf kun barri haaraan kun yeroo hunda guyyaa woboo kan godhame kan ta'ee murtaa'e
1979 ture achirraa ka'ee 1980 irraa ka'ee agaammaa barabaraan kabajamaa jechuudha ammas itti fufaa amma umuriin Oromoo jirutti jechuudha yookiis barabaraan amma nu jiraata umuriin Oromoo jedhee yaada guyyaa bilisoomne illee guyyaan kun guyyaa kabajannu jedhee yaada sababni guyyaan kun itti murtaa'e 1973 jaalalamoodhaan kan hoogganamu qabsoon waraanaa akkuma eegalameen mootummaa Haile Sillaaseetiin bobbaa godhamee fi waraana dargiitiin sana booda bobbaan duratti godhameen wareegama elemoo booda baroota lamaaf qabsoon keenya xiqqoo rakkoo mudatee ture sabbooda 76 irraa ka'ees qabsoon bifa biraatiin yeroo itti fufu ammas mootummaa Sumaalee yeroo sana Saayid Baarree fi mootummaa dargii gidduutti waraanni keenya rakkoo lola karaa lamaa irratti godhamaa tureen rakkoo mudataa ture rakkoon sunis haala hamtuutti fidaa ture haallan kana hunda keessa darbee waraana hooggana qabsaa wareegamerraa kan hafe hundi bakka jirutti irratti mari'atee kana booda godina ba'aatti korris godhamee guyyaa wooboo bara 1979 akka murtaa'e sanaan 1980 irraa ka'ee akka gaafa amajji tokko guyyaa wooboo ta'ee kabajamu murtaa'e jechuudha sana bu'uura godhachuudhaan guyyaa kana kabajnaa jechuudha. Gaariin obbo Baayisaa Oromooti Kaalgaarii keessa jiraatan guyyaa kana akkamitti akka kabajaa jiran gabaabsitanii nuu himtu guyyaa kana yaadattanii gargar facaatu moo akka Oromootti waan biraa dirqama gabraa qabdu kan raawwattan gaafa guyyaa kanaa? Akkasiin gargar facaan otoo hin taane asitti kan kabajaa jiru isa jalqabaas miti baroota dheeraadhaaf kabajuu jirra anis erga magaalaa kana jiraadhe kaasee baran jiraadhe kana hundatti yeroo hunda kabajamuu jira barana akkatti kabajuu jirru kan adda isa godhu haala uummanni keenya lafti irraa fudhatamee lafa saarraa ka'ee ormi walii hiraa jiru yookiis mootummaan gabroonfataa warra kaabaa fidee hiraa fi jiru warra alaa fidee gurguraa jiru lafti isaa summaa jiru hidhaaf ajjechaan itti hammaataa jiru kana keessatti kana kabajuu jirra kanarraa aanuuf immoo uummanni keenya akka inni guyyaa kana yaadatuuf kabajuu jiru walleelee wooboo akkasumas qophii garaagaraa tumsa waraanaaf kan ta'u gumaata garaagaraa gochuudhaan akkasumas maaliif kabajamaa irratti ibsi garaagaraa kennamuu ture uummanni kunis kana boodas akka itti caalaa tokkummaa isaa cimsuutii fi wal faana dhaabbatee waraana kana bifatti gargaarulleen teessoo isaa akka ittiin uummata aaraa kana har'allee dhiyeenya dhufanii nuti illee magaalaa kanatti reefu arginu illee boriiftaan akka itti quunnamnu kana hunda waliin tolfannee jirra kanarraa kan jabaatu malee har'uma wal arginee kan adda baanus miti jechuudha amma qabsoon keenya bakka ga'utti. Gaariidha obbo Baayisaa. Ayyaanni waraana bilisummaa Oromoo kabaranaa kan yeroo kaanirra wanti adda isa godhu yoo jiraate. Wanti adda isa godhu yoo jiraate uummanni keenya gargar deemuurraa gaaf baranni walitti deemu bara wal loluurra bara araaraa ta'uusaa akkasumas immoo uummanni magaalaa kana daran bara duriirra teessumilleen amma ankaakutti nu argamuu isaatii fi nutilleen qophii awwisoo asitti dhaabnee qophii bareedaadhaan uummata bashannansiisuu guyyaa wooboo yaadachuu irra dabarree aadaa agarsiisuudhaa fi nyaataaf waan wooboo ittiin tinnisnu gurgurtaa garaagaraa gochuu jirra kan adda isa godhu haalleen kana jechuudha. Haalli garabiraan biyya keessa jiraatan Oromoon biyya irraati buqqa'aa jira lafti isaa gurguramaa jira baddachiin manca'aa jirti haala kana yommuu ilaaltan ayyaana baranaa yookiin ayyaana amajjii ayyaana waraana bilisummaa Oromoo kana akkamitti kabaju haala kana akkamitti yaadachuutu nu ta'a? Akkatti yaadachuun nu ta'u jennee yaadnu haala barreen Oromoon itti gabroomee rakkinni irra ga'e keessaati rakkina hamaan biyya Oromoo irra ga'aa jiru lafa isaaf namni isaa baratti dhabamaa jiruuf summaa'ee biyyoon isaallee akkatti badaa jiru jenoosaaydiin hamaan irratti gaggeeffamaa jiru Oromoon hidhaaf ajjechaan daran itti hammaataa jiru ta'uusaa kanarratti immoo Oromoon kanarra aanuudhaaf baranni walitti dhufaa jiru waan ta'eetiif kanallee akkamitti caalaa irra aannaa walitti dhufeenyi keenya kunillee caalaa akkamitti jabaata jennee baratti wal mari'achuu jirruutii fi rakkoo saba Oromoollee baratti gabaabsuuf deemaa jirru jedhee yaada kanatti adda godha jedhee yaada.
Gaarii dhagaati adeemsa sadarbeerraati gara fuulduraatti barnoota argattanii wanta hojjetamuun irra jiru hojjechuudhaaf yeroo itti xiinxaltan ta'a ayyaanni baranaa kabiraawo ummati yookiin miseensoti dhaabolee Oromoo kabiraa ayyaana waraana bilisummaa Oromoo kana ni kabaju moo isuma qofaatu kabaja? Namoonni akkaatti kabajuu danda'u akka dhaabaatu toon taane akka namummaatti miseensi dhufanii asitti kabajan miseensa dhaaba garaagaraa ta'uu danda'a hawaasa garaagaraa ta'uu ni danda'a garuu akka dhaabaatti kan waan kana kabaju adda bilisummaa Oromooti baay'inaani adda bilisummaa Oromoo yeroo jennu immoo waraanni kun waraana adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromooti kunis kanuma Oromooti dhaaba kamuu keessa jiraatu injiraatini Oromootu kabaja jechuudha akka waliigalaatti garuu qophii kana kan qopheessu yeroo baay'ee akka mata dureetti adda bilisummaa Oromoo konyaalee adda bilisummaa Oromooti baay'inatti kan hirmaatan garuu dhaabbilee bilisummaa Oromoof falman hundaa keessaa Oromootu waliigalatti kabaja jechuun hin danda'an karaa kiyyatti. Obbo Mitikuu Baayisaa itti gaafatamaa konyaa Kaalgaarii kan adda bilisummaa Oromoo gaaffii keenyaaf deebi'uu nu deebistan hundaaf hedduu galatoomaa fayyaa ta'a. Isinis fayyaa ta'a ulfaadhaa galanni keessan bilisummaa ta'u akkasumas waliin qabsoo keenya taafufnu ga'een keessan guddaadha nu biraan dhabaminaan jedha fayyaa ta'a. Galatooma. Damsaan qaba'anii Oromoo tamaraaf kan bahaa kan dhihaa barbaadaa wal bara gabrummaarraa bahuuf qabsaa'uuf hiriira gabrummaarraa bahuuf qabsoodhaaf hiriira. Damsa fogini pohun gavira lupun jirane turule wal garda dibamiti gori najin hadara lubun jirane turule wal garra dibamiti gori najin kote himi biada kanko hawenu walbirana fantenyus fabu genye no neru garigara muruga walinda nugaru
baay'een qaba lixa biiftuutirra dhaamsa foogayini koo hunda bira lubbuu jiraanne turruullee wal garra dhibameetti goree matii. Makaluma damsan kunamu kanote Intende sugei tibe katai Dibaminafti Chuba yenkaba ditabi tutira Damsa kogeini kohunda bira Lukun jiranne turule walgarra Dibaniti gori najina dara Dari hundumatu Mae lupa bor wala gama sosa Hunduman nama ke natimi damsa Nakayudang kape waktu sani dabek Hadara ke ape Coba yang kaba kita bitu dirang Damsa fogini punta birang Lukun jiranne turule wal garang Dibamiti gorina jina darang kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa kun reediyoo Afuura Biyyaatiin sagantaan keenya itti fufa. Akkuma jalqaba sagantaa keenyaa irratti beeksifnee waldaan qorannoo Oromoo yookaan Sosaan jaarmiyaa hawaasa Oromoo Washington DC'tiif waldaa walgargaarsa dargaggoota Oromoo wajjin gamtaan kan qindeessan waamichi hiriira nagaa Oromoota Washington DC'f naannoo ishee jiraataniif darbeera. Dhimma kana ilaalchisnee qophii tokko qabnaa isa fuuldura garuu mee waa'ee hiriira nagaa kana waa xinnoo dubbanna. Mootummaan Itoophiyaa wayyaaneedhaan hoogganamu akkuma amala isaatiin saba Oromoo yakka tokko malee isaatii hidhuu, ajjeesuu, dararuu, biyyaa dhabamsiisuudhaaf ragaa sobaa itti funaanee murtii hidhaa bara dheeraadhaaf du'a itti jigsuu itti fufee jira. Erguma yeroo dhiyootii as fakkeenyaaf sadaasa tokko bara 2012 hoogganoota saba Oromoo beekamoo kan ta'an Baqqalaa Garbaaf obbo Olbaanaa Lalisaatiif Oromoota 7 kabiroo irratti seera farra shororkeessummaa jedhamuun sobaan himatni murtii yakkaa hanga hin qabne itti murtaa'ee jira. Gaafa fulbaana 30 2012 lammiiwwan Oromoo 200 ol ta'an bakka nagaadhaan ayyaana irreechaa kabajaa jiran malkaa Arsaddii Bishooftuu irratti qabamanii mana hidhaatti darbatamanii erga qabamanii ji'a 2 darbus lammiiwwan kun hanga ammaatti mana murtii osoo hin dhiyaatin mana hidhaatti hogguramanii hiriiramaa jiru. Ebila 6 2012 hawaasa Oromoo amantii Islaamaa hordofan nagaadhaan masgida magaalaa Asallaa Arsii Oromiyaa keessatti salaata Jumu'aa irraatii bahanitti dhukaasa banuudhaan Oromoota 4 gara jabeenyaan guyyaa adii ajjeese kanneen 200 ol ta'an immoo mana hidhaatti darbe. Oromootni ajjeefaman kunis Muusaa Gabii, Kamaal Irranaa, Aliyyi Waaqootiif Shaafii Jaanoo jedhamu. Hawaasa Musliimaa karaa nagaatiin gaaffii mirgaa gaafate hiriira nagaa hiriiraa jiru hidhuuf ajjeesuun bal'inatti fufee jira. Hoogganoonni Musliimaa 30 caalaa himatamanii ammallee mana murtiitti deddeebi'aa jiru. Musliimonni 1000tti lakkaayaman sababa mirga amantii seeraan kennameef gaafataniif qofa ammallee mana hidhaa keessatti dararamaa jiru. Onkololeessa 21 bara 2012 Musliimota 4 magaalaa Garbaa Wallootti hidhamtoota mootummaatiin ajjeefame. Warra ajjeefame keessaa 3 isaanii Said Abdallah, Abduu Wadaaf, Hussein jedhamu.
Namoota baay'eetu reebamanii madaa'anii hedduunis hidhamaniiru. Kanneen asii olitti tuqaman egaa hiraarsa maqaa shororkeessummaatiin uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru keessaatii hanga muraasadha. Yeroo ammaa yoo xiqqaate Oromootni 20,000 ol ta'an sababa Oromootaan qofaaf shakkamoo ta'anii mana hidhaa keessatti rakkachaa akka jiran ni tilmaamama. Roorroo bifa hedduutiin lammiileen Oromoo biyya keessatti jiran irratti raawwatamaa jiru mormuuf mootummaa Ameerikaaf mootummaa addunyaatti dhageessuuf jecha waldaan qorannoo Oromoo jaarmiyaan hawaasa Oromoo Washington DC'f waldaan wargargaas dargaggoota Oromoo wal ta'uudhaan hiriira nagaa magaalaa Washington DC keessatti gaggeeffamu qindeessanii jiru. Hiriira nagaa kana irratti uummatni Oromoo Washington DC'f naannoo ishee jiran akka irratti hirmaatanis waamichi ta'eera. Qophii hiriira nagaa kana ilaalchise pirezidaantii Osaa kan ta'an Dr. Moosisaa Aagaa waliin maree gooneerra. Dr. Moosisaa Aagaa waamicha keenya kabajanii nuuf argamuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Hafuura Biyyaatiin hedduu galatoomaa isiniin jedha. Baga nagaan dhuftanii. Baga nagaan dhuftanii baay'ee galatoomi atis naaf heeruu keetiif. Gaariidha Dr. Moosisaa, dhaabbati isin geggeessitan waldaan qormaata Oromoo yookiin Osaan waldaa hawaasa Oromoo akkasumas waldaa dargaggootaa waliin ta'uudhaan Washington DC keessatti amajjii 25 hiriira nagaa adeemsisuuf qophaa'aa jira. Hiriira kana geggeessuun yeroo ammaatti maaliif barbaachise? Kaayyoon hiriira kanaa maali? Kana gabaabsitanii nuuf himuu dandeessu? Kaayyoon hiriira kanaa gabaabaadhumatti hidhamtoonni siyaasaa Oromoo yeroo adda addaatti hidhamanii turan akka hiikaman US policy makers yookaan kanneen imaammata mootummaa Ameerikaa qopheessan akka hubatan maaliif isaantu mootummaa kana deeggaraa. Mootummaan kun waggaatti gargaarsa alaarraati miliyoona tun ta'in biliyoona 3 argata. Gargaarsa alaatiin jiraata. Gargaarsa sana immoo meeshaa baranee bituudhaan armii kanan jedhamne ijaaruudhaan security kanan jedhamne ijaaruudhaan uummatootatti roorrisuudhaaf itti gargaarama. Kana akka hubatan taasisuudha kaayyoon keenya. Gaariidha Dr. Moosisaa. Hawaasni Oromoo bakka jiru hundaatti ganna 21 darban hiriira nagaa adeemsisaa wayyaaniin mormaaf balaaleffachaa as gaheera. Hiriira keessan isa ammaa itti qophaa'aa jirtan kana isaan darban irraa maaltu adda isa taasisa? Mee ammaa kana maaltu isin kakaase isa jedhu haa ilaallu. Kaka'umsa kan nu ta'e ji'a darbe keessa Oktoobar keessa natti fakkaata Oromoonni bebbeekamoon lama obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Olbaanaa Leellisaa akkasumas namoonni 7 isaan wajjiniin yakkamoodha jedhanii sababuma Oromoodhaaf dubbataniif guyyaa itti hidhaman sana dura waggaa tokko 2011 hidhamanii gaafa itti hidhaman sana dura Amnesty International wajjiniin waan haasa'aniif kun yakka itti ta'ee hidhamanii waggaa tokko guutuu erga hidhamanii booda immoo amma immoo yakkamoodha jedhamanii mana murtiitiin sobni ragaan sobaa itti dhihaatee hidhaa waggaa bara dheeraa itti murtaa'uunsaa baay'ee nutti dhaga'ame. Kanarraan kan ka'e sanuma wajjiniin wal qabatee dargaggooti Oromoo sana dura akkuma yaadattu ayyaana irreechaa otoo kabajataa jiranii gara 200 ol kan ta'anii hidhamanii turanii sunis mataa keessa nu jira. Sana duras egaa yeroo adda addaatti Oromoonni hidhamanii turanii isaan kana egaa walumatti qabnee erga waggaa lamaatii asii Oromoonni amma ani beekutti hidhamtoonni siyaasaa haa hiikaman jedhee ba'ee hin beeku 2010 natti fakkaata Washington DC kana keessatti keessumaati yeroo nuti baane. Kanaafi akkuma beektu hidhaa Oromoo irratti ga'u hammaachaa dhufe malee gadi hin galle. Ajjeechaan hammaachaa dhufe malee gadi hin galle.
kanaaf kan ka'e mari'annee togaa maal wayyaa beektaa silaati dalagaa oosaa hin turre oosaan waldaa qorannooti malee kan lafarratti ummata ijaaree sossoosu hin turre haa ta'uti gaafa hawaasa Oromoo biyya ambaa kana ilaalu sababuma siyaasaatiin kan ka'e addaan caccabee waan turee fi ammayyummoo baay'ee hin fayyimu waan jiruu fi eenyurraa eegnaa ofuma keenyaati itti seennee ummata kana waamnee waan tokko gochuu qabna kan jedhuun hawaasa jaarmaa hawaasa Oromoo Washington DC akkasumas waldaa dargaggoota Oromoo Washington DC keessa jiranii haasofsi mariisisnee jennaan tole nuun jedhanii kanaan kan ka'e egaa ittuma fufnee amma kan si dhibu xiyyeeffannaan keenya inni guddaan Washington DC keessatti gaafa Jaanuwaarii 25 achi haa ta'u malee bal'isnee sana fakkeenyaaf eessanni Minnesota Twin Cities magaalaa Minneapolis keessatti akka deddeeffamu gaafannee murteeffannee irrallee nuun jedhaniiru guyyaasaa hin muramne malee kuno magaalaadhuma ati mataan kee keessa jirtu Kalgaariitti illee akka godhamu gaafanneerra isatti itti deebina Dr. Moses isatti itti deebina mee gaaffii garbiraa qabna isarratti gaaffii makoo isa gaafatameef deebii yoo nu kenna isatu ro'anii ta'an fakkaata mee gaati gara gaaffii garbiraatti haseennu hiriirri kun akkamiin adeemuuf saganteeffate Dr. Moses hiriira kana irratti dhaamsi keessan eenyuun gahuuf qophaa'aa jira yookiinis immoo dhaamsa keessan mormii keessan hiriira kana irratti eenyutti dhiyeeffattu? US State Department filanne bakka hedduutti dhaquu dandeenya haa ta'u akkuma beektu magaalaan Washington DC tiraafikiinis rakkisaadha olii gadi keessa deddeemuun hin danda'amu kanaaf bakkuma tokko dhannee bakkuma tokkotti argisiisuu qabna jennee filanne lafti nu filanne kunis immoo US State Department African Desk kan isaan jiranii State Department waan ta'eef dhimmi Itoophiyaa ilaalu dhimmi nu ilaalu achi waan ta'eef bakka sanatti geeffannaa gaafa sana jimaata waan ta'eef achi jiru jenneetu abdannaa egaa xalayaa keenyas dhaqneetutti kennina sana booda immoo akkuma haalli nu mijateenii ta'e bilbilaanis haa ta'u warra achi jiru immoo qaamaanis quunnamne haa ta'u maalirraan nu geessan jennee hordofuudhaaf deemna jechaadha. Gaarii dhagaati Dr. Moses Oosaan addunyaa mara bakka Oromoon jiru hundaa keessatti hiriira nagaa adeemsisuuf qophii qabdu moo asumaan dhaabbata? Yoo hiriira nagaa fi mormiin Oromoo itti fufa tahe inni itti aanu eessatti? Ilaa Oosaan kan inni dhaabbate North America qofaattidha. Jaarmaan keenya North Americaadha. North America jechuun Canada fi United Statesdha. Gara caalu United States malee Canada irraati baay'ee mayyuu caasaa hin qabnu. Haa ta'u malee waan amma asitti deemsisuudhaaf deemnu kana addunyaa guutuu akkuma kana nu hordofanii waan nu goone kana akka godhan waamicha dabarsineerra bakka hedduutti waamicha dabarsineerra Kanaadaatti gara magaalaa 4tti waamicha dabarsineerra magaalaa asuma US Ameerikaa keessatti illee akkuma sila dubbadhe Minneapolis fi Seattle'itti ni ta'a jennee yaanna. Egaa kun kan gara kanatti deemamudha. Awurooppaa keessatti akka biyyoota akka fakkeenyaaf Denmark, United Kingdom, Germany, Switzerland, Norway, Belgium, Sweden kanneen kana fakkaatanii hundumaatti Oromoota achi jiraatan bebbeekamoo ta'an kanneen hawaasa sana geggeessan iyyaafannee xalayaa keenya itti erginee xalayaa nu kennine ergineefis deebii
baay'ee nama jajjabeessu nu deebisaniiru warri Kanaadaas akkasuma deebii nama jajjabeessu nu deebisaniiru murteessinee isinitti deebina nuun jedhanii egaa kanagaa karaa oosaatiin geggeessina otoo hin ta'in isaan waan addanaati goone kana akkuma kana akka godhan yaadachiisatti yaadachiisa dabarsine sanas immoo hordofanii hojiirra oolchu jennee yaadna akkasumas Awustiraaliyaatti ergineerra isaanis akkasuma deebii nu jajjabeessinu kennaniiru har'a jiru baay'ee mijataa fakkaataa egaa kanumarraa kaaneetti itti fufna ka. Yaa gaarii dhagaati akkuma isin hordofan yookiin akkuma amma Washington DC'tti ta'uuf adeemu kana akka isaan godhan gaafattan moo haala qindoomina qabuun addunyaa guutuu irratti Oromoon akka inni hiriira ba'u gaafattan? Lakki waanuma nuti addanaa goonu kana isinis haala keessan mijeeffattanii guyyaa isiniif ta'us murteeffattanii akkaataa fakkeenyaaf eessatti baanaa xalayaa keenya eenyutti kennannaa haala isiniif mijatutti murteessitanii ofii keessaniiti akka geggeessitan kan jedhu malee addunyaa guutuutti guyyaa tokko haala wal fakkaatuun baasuudhaaf mobilaayiziin goone. Gaariidha. Hiriira kana hundaa booddee bu'aan siyaasaa Oromoof argamu maali jettu Dr. Moosisa? Bu'aa guddaatu argama. Tokkoffaa beektaa namni kan si sodaatu yoo ati jabina qabaattedha. Yoogaa amma uummanni Oromoo yoo akka nu hawwinutti baay'atee US State Departmentii fuuldura dhaabbatee hidhamtoonni siyaasaa Oromoo haa hiikaman jedhee yoonni dubbatee warri poolisii Ameerikaa geggeessan kun warri biyya sanaaf gargaarsa kennan kun mootummaa sanatti illee ija baasaniitti dubbachuu danda'u jechaadha. Maaliifi uummanni kun uummata jabaadha. Uummanni kun uummata boorillee aangootti dhufuu danda'udha. Yoo nuti uummata kanaaf dubbachuudha baannee boori advantagein keenya yookaan benefitiin nuti argannu nurraa cabaa. Uummanni illee uummanni umta Ameerikaallee mataansaa nu faana hin ta'u waan baay'ee sodaatu. Kanaafi baay'ennee bakka tokko taanee dhaabbannee falmachuun tokkoffaa alagaa si cunqursu sana isaanillee warrumti si cunqursan mataan isaanii warri si hidhanii ati gadi baatee dubbatte hin falmatta taanaan harka isaanii sassaabbatu tokko. Lammaffaa warri isaan gargaaran ija baasaniitti dubbachuu danda'an lama. Sadaffaa sabni kee innati wajjiniin jirtu inni qabsoorra jiru inni hidhamee jiru mana hidhaa keessa warri jiranillee hin jajjabaatu. Maaliif jajjabaatu yoo jette uummanni kun nu wajjiniin jira hin dhaga'u VOA irraa hin dhaga'u miidiyaa adda addaa irraa hin dhaga'u fira isaanii irraa hin dhaga'u uummanni kun nu wajjiniin jira uummanni kun nu wajjin ka'e waan jedhaniif reebbaan isaan irra ga'ullee hidhaan isaan irra ga'ullee dararamni isaan irra ga'ullee isaanitti hin dhaga'amu. Kana waan ta'eefi warri inti hidhamiin jiran boor hidhamuuf ta'an mataan isaanii in jabaatu qabsootti jabaatu jechaadha. Qabsootti cichuu kanaafi warri qabsoorra jiranillee in jabaatu waan ta'eef qabsoo uummanni Oromoo mirga isaa deeffachuudhaaf godhullee hin jabeessa. Kanaafi uummanni biyya alaa jiraatu maal gatii maal qabaa maal godhaa kan jedhu sammuu isaa keessaa baasutu irra jira. Kan jedhuun dhaamsa dabarsa. Gaariidha meedhuma irratti yoo hiriira akka nagaa addunyaa irratti hin ta'a jedhamee eegamu kana ilaalchiseessa ta'u dhimma gara biraa irratti yoo Oromoodhaaf dhaamsa qabaattan dabarfachuu dandeessuun. Dhaamsi ani qabu dhiifama. Dhaamsi ani qabu uummata Oromootii fi yaa uummata Oromoo. Ati kaatee falmattu malee ati dubbattu malee namni si dubbatu hin jiru. Addunyaan kun jabaa duwwaadhaaf kan inni dhaga'u. Kanaafuu nuti saba guddaadha. Saba guddaa taanee
US State Department fuuldura akka sababichuu lakkoofsa xiqqoodhaan dhaabbachuun nu qaanessa. Nu warra achi dhannee dhaabbannu qaanessatuun ta'in isiniinis si qaanessa akka Oromootti. Kanaafuu Washington DC naannoo ishee jiraattu yoo taatan gaafa sana roobni hamaan otoo jiraate illee qilleensi garamalee hamaa yoo ta'e illee cabbiin bu'uu danda'a. Akka nurraa hin hafne lafa hojii keessanirraati eeyyama fudhadhaati koottaan wajjiniin dhaabbadha. Nuti Oromootadha. Oromoodhaaf falmuudhaaf bakka sana dhaabbanna. Akkuma keessan hojii qabna. Jireenya mataa keenyaa qabna. Wanti bu'aan nuti mataa keenya argachuudhaaf deemnu hin jiru. Kanaafuu bu'aa rakkinni Oromoo irra ga'aa jiru. Hidhaan obboleessa kee irra ga'aa jiru. Obboleettii kee irra ga'aa jiru. Dararamni biyyatti uummata keenya irra ga'aa jiru. Sinitti dhaga'ama yoo ta'e koottaan wajjiniin dhaabbadha. Yoo nu wajjiniin dhaabbachuu dhiiftanii magaalaa sana naannoo sana otoo jirtanii nu wajjiniin dhaabbachuu baattan akka nuti yaadnutti isin uummata Oromoodhaaf dubbachuudhaaf illee isinirraa hin bareedu. Yeroo uummanni Oromoo walitti naanna'ee dhufee bakka tokko dhaabbatee falmatu irraa baqattanii Oromoon hin miidhame jettanii dubbachuun hin ta'u. Kanaafuu koottaa bakka tokkotti sassaabamnee baay'annee argamuu barbaanna. Sin barbaanna nu wajjiniin koottaa nu wajjiniin dhaabbadhaa isiniin jenna. Kanadha dhaamsi koo. Dr. Moosisaa Aagaa, Pireezidantii Waldaa Qormaata Oromoo, gaaffii keenya hundaaf deebii quubsaa nuu kennuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Afuura Biyyaatiin hedduu galatoomaa isiniin jedha. Nagaan. Nagaan baay'ee galatoomiyatis. Faadha. Isin yaadachiisuudhaaf guyyaan hiriira nagaa kanaa jimaata yookaanis Friday amajjii 25 bara 2013. Sa'aatiin ganama sa'aatii 8:00 hamma sa'aatii 12:00. Bakki US State Department 2201 C Street Northwest Washington DC 20520. Qunnamtiidhaaf Waldaa Hawaasa Oromoo Washington DC telefoonni 222 234 1151. Waldaa Wargargaarsa Dargaggoota Oromoo Washington DC telefoonni isaanii 222 725 6585. Senangke ya to barmalumangke inni kabenya kenyatu senakangke nutisani na perre apane siwamne ittisiniyanne nuftir matanjanne Imantoni dega opera innahu ilman kan kefite
jira ka murtii dhabe bariitu ati murteeffame warme kaatam koome anteeraan kutubse ekaan lubbuudhaan dhabame wayyoo harkaaf miila dhabe duudhaan manaa bahe maana fedha baame Bartoko bila mamiti Mugala kawame Oromia ya biyato Kamsa kelab sikarayu Hati hangka bakipan Numarti hakanu Mapasang ke edu masahara Kampitan yomi mameduma Eka belang pitan daima kubarti Apa kolami kutila kambatiya Ayeteka Bamaka Baboku Bagada Ayeteka Bahera Balanga Basera Almaledumne Waneka Obo Sinaga Tere Baloni Yomneka Oromoni Aljetere Bakara Amni Kopam Belaweka Saba eji emimani anrakini saadumini Saba boe pitanne ankabana lenkamne taka Warra hore agabe uta pabajadabe Saba ko Saba eji emimani anrakini saadumini Saba boe pitanne ankabana lenkamne Warra hore agabe uta kabajadabe Watari batano kesa sabakani patane sa Saba jokorsa kabate okara sa simate Apran kallo la mitiya la pesani karaya Sagale ekeraisa yaalami koni dagesa Saba ko Saba eji emimani kan rakkini sahandumini Saba boe pitanne kan kabbana lenkamne takka Warra hore agabe uta kabajadabe Harka farma murano le kangira ikara sauka turban ajaja summi mereka megidami Ekerana yubia oromia kesayau Tanpa kabuang kamne tatsawa hedo damne Inda gadu yomu bocah bashoti Akafuma murano dalam kukal gode Bite sabakoti Nerani gate Dule kakorani Jalida maktarai Jangkanu gara Akanani na pudik misani Liga kinyambana kumasani Rabina jona rabi Alisani humandu Yalami ko wali gala laga gala Yalami ko wali gala Pili sumak lola Dokuma Antokuma Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya har'aa kanuma.
Waa'ee qophii keenyaa yaada yookaanis gaaffii yoo qabaattan karaa iimeelii keenyaa contact@saifanabalbal.com jedhaatiin qunnama. Fuulli intarneetaa keenyaa www.saifanabalbal.com jedhama nu daawwadhaa. Akkasumas Facebook irratti raadiyoo Afuura Biyyaa jettanii yoo nu barbaaddan nu argitu. Torbee qophii biraatiin hamma wal agarrutti torban gaarii isinii hawwinaa gaariitti.